Mare butai barnoti wa kayesu gae Nuri sawara kesa tahu munggahan gae Kudia ilan dikokun sijalata Mukira tuwe saya cikat nama Namni biyyaaf yaaduu egeree guddisa. Akkuman mata duree kooratti kaasuuf yaale abboonni utuu hin baratin nu barsiisan har'a seenaan isaan galateeffatti. Sababiin isaas barnoonni biyyattii keessatti dhiibbaa akka fidu waan beekaniif hojii gaarii hojjetaniif galanni keenya guddaadha jedha dhaloonni kun. Haa ta'u malee maaf barumsa irratti xiyyeeffattee naan hin jedhinaa. Dhimmi koo har'aa barnootaa fi hojiilee misoomaa irratti waan xiyyeeffatuuf. Sababni isaas barnoonni beekaa nama taasisa. Doofummaa balleessa, qajeelummaa bal'isa. Egaan akkuma beekamu lammiin baratee dhaloota jijjiira. Biyyaaf lammii isaa jijjiira. Kanaaf namni baratee na ajjeesuu kan jedhamuuf namni barate nama ajjeesuudhaa yoo baatellee namni barate waan dubbatuu fi waan hojjetu beeka. Waan isas nama biraas fayyadu sirriitti hubatee beeka. Kanaaf barnoonni isa jennu qofaa miti. Lammiin barate sabaa fi biyya isaaf bu'aa buusa. Walumaa gala faayidaan barnootaa hedduudha. Namoonni faayidaa barnootaa beekan lammiin isaanii akka baratuuf haala mijeessu. Namootaaf daandii ta'uudhaan namoonni baratanii of jijjiiranii maatii naannoo akkasumas biyya isaanii akka jijjiiraniif karaa argisiisu. Seenaa koo har'aatiinis nama quuqama biyyaa sabaa fi firaa qabu akkasumas hawaasa isaa bira dhaabbachuun lammii gaafa rakkoo jedhamuun beekamu dhugumas waa'een lammii isaa baay'ee kan isa dhibuu fi namni jaalala biyyaa fi firaa qabu tokko hojii misoomaa fi hawaasaa isaan hojjetan keessaa muraasa isiniif dhiyeessinaa ho'aa. Abbaa qabeenyaa misoomawaa Obbo Waddeessaa Yaachisi. Obbo Waddeessaa Yaachis godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda horsiisee bulaa Lollottuu keessatti bara 1959tti abbaa isaanii Obbo Yaachisii Bulultaa fi haadha isaanii Aadde Lukkuu Dullachaa irraa dhalatan. Dhalatanii akkaataadhuma namoonni naannoo itti maatii guddifatanitti maatiin isaanii humna qabaniin isaan guddifatan. Haa ta'u malee akkuma ijoollota warra kaanii taphachaa ijoollota waliin horii tiksaa waan warri ajajan hojjechaa guddatan. Dhugaa dubbachuuf Obbo Waddeessi bakka har'a jiru kana ni ga'a jedhee namni yaada hin jiru. Garuu inni amantaa Waaqa irraa qabuu fi carraaqqii fi tattaaffii jireenyaa ijoollummaa isaanii irraa kaasanii godhaniin isaan hin wallaalan. Haasaa isaan dhaloota kana jajjabeessuuf dubbatan irraa yoo tilmaamnu. Waan dheebuu gammadaa dheebuu barumsaatiif misoomaa qaddan duruu isin beekaa. Guyyaadhaa kana ammoo irra caalaa kadur isin beeku caalaa isin hubata. Kun ammoo akka cimnee walii hojjannu, akka cimnee waliin lafa teenya misoomsinu, akka cinnee dadhabaa fi dadhabduu jirtu, hiyyeessaa hiyyeettii jirtu wal qabannee hujii guddaa asiin dura walii hojjannu, hujii manaa guddaa waan nutti kennitanii fi adhas onneen tiyya yaada kiyya yoomiyyuu hagga namaatitti sadarkaa namaatitti isin waliin jiraachuu waadaa isinii gala. Akkuma gafaa barattootilleen jaarsi biyyaallee jedhe manni barumsaa kun yeroo gabaabaan duubatti sadarkaa haayiskuulititti hin guddataa. Kana godhichaaf ammoo hundi kennaa wal qabannee hin deennaa anis akka nama tokkootitti si waliin jiraadha. Inni biraa baay'ee hagaa ol na leellichaniirtani, hagaa ol na jajjaniirtani, haga angeewu oli. Innaa mana barumsaa kanarratti barsiisaan akka barsiisaatitti barumsa qulqullina qabu yennaa kenname. Barataan cimee qo'atee mana barumsaa dorgommii qabu yennaa asii uumnee dhaloota kana yookaan qarree beekumsa waan fakkaate sammuu ilmaan namaa soorree dukkana barumsaan fonqolchinee nami biyya bulchu muummichi ministeeraa Piroofeesariin
doktoroti, paayileetoti dhaloota kana keessa yennaa ba'ee dhagge qofa galata naa deebichen. Kanaafuu kabaja naa qaddanu naa ibsuu keessanii isin galateeffataa yennaa onneen tiyya gammaddee hi'ichoo na jechisittu yennaa dureeyyii ana caaltu asii kaate yennaa beekoleen gugurdoon lafa tanaa kaatee biyya tana bulchitu ardaa kana keessaa kaatee yennaa dhagge qofa galatii kakasiin na deebichen. Kanaafuu abbootiin haadhotiin waan baay'ee ilmaan teennaa godhaa turree jirra. Waan qannu dabarsinee kennaafi turree jirra. Qabeenya dhaalchisaa turree jirra. Ammoo qabeenya taru kanamarraa hin banne ka baqee hin tarre kanamai horatee deebi'ee hin dhanne ka gaafa namni du'e callaa waliin du'u beekumsa sammuuti. Kanaaf haadhotiin abbootiin ijoollee teenna haa barsiisnuti. Rakkoo nu qabnu guddaa fi hangafittiin beekumsa dhaba kenna waan ta'eef ijoollee teenna haa barsiifannuti. Barataan ijoolleen xixiqqayyoon durraa ijoolleen dhiiraa abbaa sagalee nyaannu caalaa beekumsa barsiisaa kennarraa caalutti guddoo caala waan ta'eef ani ganna kee keessatti kabaja guddaa nama qabu keessaa tokko barsiisaa qalama kiyyaati. Kanaaf nami waan beekumsa waan fakkaate nama sooru hojii guddaa ilmaan namaatii kenna waan ta'eef barataa kenna haa kabajnuuti waan barsiisaan kenna nuun jedhe waan barsiisaan kenna nuun jedhe haa hubannuuti haa barannuuti seenaa guddaa asuma keessa barannee seenaa guddaa galmeessina isa dhuma dhaabbata kenna Gujii Ayilaand Kooffii ana bakka bu'anii mana barumsaa kana warra hojjisiisaa ture ideemaa gafa sin faarfattan fa'a balaachoo uddeessaa fa'a akkasumas akka waliigalaatitti akka ana kanatti dhaabbata kana ka hoogganu obbo Gololchaa Darasaatiif haamilee isaafi kanaaf baay'ee naa kennaa. Namooti biraallee karaa adda addaatiin na waliin dadhabdanii na bakka buutanii irra dhaabattanii yeroo baay'ee mana barumsaa kana asiin ba'uu godhuu keessaniif ittuma deebi'ee isin galateeffadhaa galatooma ulfaadha. Nama beela'eetu waan beelaa beekaa jedha Oromoon. Kanaafuu natti fakkaata rakkoo manni barumsaa barbaachi isaan godhe waan beekaniif yeroo jalqabaaf manni barumsaa sadarkaa olaanaa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo keessatti akka ijaaramuuf namoota kakaasuun akkasumas koree kaa'ame kana dura bu'uun waan seenaan hin daganne hojjetanii dhaloota kana biratti kabajaa fi jaalala guddaa argataniiru. Kana qofa osoo hin taane barattoonni hedduun barachuun haga samii fi lafaa irraa fagaattee ture dhorkite sana waan qabaniin deggaruun akka isaan baratanii milkaa'an taasisaa turanii amma illee hojii gaarii kana itti fufanii jiru. Obbo Waddeessa Yaachisi garan dhufanii akka ibsa gabaabaa nuu kennan maqaa koreetiin gaafadha. Baga ayyaana barattoota kutaa 12ffaatii fi 10ffaa gaggeessummaa ayyaana isaaniitiin ni sindaqqasise kabajattoota keessummoota teennaa yaamicha keenya ulfeessitanii bakka kana waan mudhatanii fi duraan dursinee raasaatiin isin galateeffataa gammada natti dhagatameessuu barbaada. Sagantaan kun kan qophaa'ee fi barattoota kutaa 12ffaatii fi 10ffaa fudhattee gaggeessaa isaanii ilaalchiseeti. Sagantaan kun yennaa qophaa'u namootaan daldaltootaa fi waajjira hojjettoota mootummaa waajjira adda addaa keessaa yaada nama murtaawaa tokkoon kakaa'ee ta'etu yeroo sagantaa kana qopheessinu ammoo bu'aa bayii adda addaa keessa qaxxaamurree jira. Wanni nu gammachiise illee jirti, wanni nu gaddisiise illee jirti. Waan nu gammachiisu keessaa namootaan fedhiinsa barumsaa qabanuu fi
maatiin ijoollee daldaltootaa fi warri qabeenya adda addaa qaban qabeenya fiitiin gammachuu itti dhagatamee isaa yennaa gumaata nu gumaachanu namootaan biraa ammoo wallaalchaan sakaatee nullee gaddisiisanii turanii jiran. Ormi jira yennaani gowwaanuu orma jedhama. Namootaan bu'aa barumsaa kanaaf hubachuu dhabichaan sakaatee hanqabeenya qabaa, hankarra qabaa, waa haganaa qabaa, maanti na dhibeen namootaan le'anu baay'ee jiraata. Garuu bu'uuri misoomaa barumsa akka ta'e anaaf galti namoota biraallee fi akka galtu adda adda. Kutaa 12 fixachuu fi yookiin 10 xumuruuf yookiin maatirikii fudhachuun guddina muummeeti miti ammoo duubaa fichama. Akkuma duruu beeknutti namoota dhaloota nuun dura jirtanuu fi bara dhaloota keenyaa keessalletti galaanni hawaasaa kuni warqee seeraan akka baatuuf akka galtuuf ittisuu Allah adoonteen barumsallee nurraa ittisee tureera. Yeroo baay'ee manni sadarkaa lammaffaa kun asitti saaqamuu dhabichaan takaate carraan kennaa fi kan namootaan abbootii kennaatii fi kan hundubaalletti carraan keenya akka malee nurraa hammaatee. Maatirikiin aanaa oddoo shaakisoo keessatti fudhatamuun isa addaa wanni godhamu yeroo maraatii fi galaanni hawaasaa kabarumsa nurraa ittisaa ture injifatamee dhaadhaatini manni sadarkaa olaanaa barumsaa asiin nu baname yeroo maraatii fi maatirikii asii fudhatuu fi namootaan barumsa lakkisee ture abbootiin maatiitii fi namootaan duraanii haalli isa mijaa'uu dhabichaan takaatee lakkisan itti deebi'ee raataatanii carraa kana argatu saniiti. Kun ammoo naannoo jiraataa naannoo shaakisoo keessa kan jirtuuf daldaltootaa fi abbootii maatii gammada guddaa waan itti dhagahamee fi sagantaan kun bifa akkanaatiin qophaa'uu danda'eera. Akka fakkeenyaatitti yennaa fuunee ilaallee namootaan abbootii maatii kan ta'an kaamma sadarkaa kanaan ba'an nu keessa jiraatan. Fakkeenyatti obboleessi keenya Hoxeessi Goroo yoo jiraate adoonnoo ka'ee Hoxeessi Goroo abbaa maatiiti. Obboleessi keenya Hayilee Adoolaa jira. Inni abbaa maatiiti. Abbaa ijoollee jaati. Kun abbaa ijoollee torbaati moo jaati. Akkan. Namootaan biraalleen kamataa maqaa isaanii hin tuqin jiraachuu danda'an. Kun ammoo kan argameef sadarkaa mana barumsa olaanaa mana shaakisoo keessatti saaqamuun carraan kun nu argama jira. Kun ammoo gammada guddaa waan nuti argatamuu fi sagantaan kun bifa akkanaatiin yaada namoota murtaa'ee tokkoon qophaa'ee raataatiin waaqayyoollee nu gargaaree asiin baanee jira. Yeroo baay'ee addunyaa keessa innaa ilaallu namootaan beekumsaan nu caalan namootaan qabeenyaan nu caalan baay'ee argina. Nu caalaa qabeenya qaban malee nu caalaa beekumsa qaban hooti malee nu caalaa jennaan qaban. Latti isaanii bariitee nullee nama bariiti. Ta isaanii deetellee nullee nu badiiti. Yeroo isaanii fayyadamanii beekumsa qaban nu takaatee guddatanii waan hundaan nu caalaniiru. Nuti ammoo barumsi dhabeenya barumsaatiin takaatee carraan keenya nurraa hammaatee raataa duubattanneera. Adda ammoo carraa kana argachuun keenya gammada guddatti nutti dhagahama. Namootaan baay'ee wal gargaaraa, namootaan baay'ee wal jaalataa, nuti waliin jaalata. Nuti waliin gargaara. Abbootiin maatii ijoolleetii fi daldaltootaa fi
waajjiroota adda addaa irraa namootaan dhuftan ergaa isinii dabarsannaa jiraatte hundi kennaa wanti tattaafannuu fi misoomaaf qabeenya horatiisaaf guddachuuf barumsa ammoo hundee guddinaa waan ta'eef ifillee haa barannuti daa'imman kennallee ijoollee kennallee haa barsiinyuti kamana qabu mana ijoollee bulchuuni haa gargaaruti karra qabu karra ijoollee keenya gargaaree raataatini biyya keenyaa fi nama keenyaa wal qarqaarraa fi wal jaalalaan haa guddifannuti. Isa dhumaatitti ammoo barattootaa fi wanni dabarsannaa jiraatte akkuma gafa isiniin jedhetti kutaa 12 xumuruun yookiin maatirikii fudhachuun guddina mummeeti muti. Duubatti hafuu muti ammoo taakka hidhan lama hidhanii bu'aa bayii adda addaa keessa qaxxaamurtanii asiin baatanii jirtan. Hagana achillee yennaa teete barumsa keessanii fi waan isinirraa barbaadaa namoota keessan kan isinii duuba hafetti yaadachuun barumsa gubbaarratti akka dooltan maqaa koree qopheessituu kanaatiin isin gaafadha. Adda nuti asiin baanee jirra. Eessa akka dhufnelleen duuba kennalleen ilaallee hubannee raataatiin haa laallannuuti. Obboleeyyan keennaa haraara keessa jirtu baay'ee jiraata. Hagga qorannaa kana fudhannee raataatiin bu'aan isaa haga nuu deebisu asitti maa hojjechuu mala. Labsii mootummaa gubbaarratti hundoonne waan nurraa barbaachisaa akka yaadannee raataatiin guunnu maqaa koree qopheessituu kanaatiin isin gaafadhaa galatoomaa.